kanani dhimma kana himu qabda beekta agamma tuffadhe agamma ignore godhee bira darbeera garuu dandeenya amma beekta dhimma masanatu wajjin jiru fixachuu barbaadanti mata oromootiif malee waa'ee dhimma keetii dhimma dhuunfaa dhimma fagaara keetiif miti kan dhaabbate haaka kachiisanii jedhanii namni itti karaa qajeelaa deemen jiru karaa shiraaf dabaatiin deeman intaan mucattillee boqonnaa dhoorgu sigalee mucallee boqonnaa kutu mucam story kan biraa keessa waa'ee waggaa sadiitti kanaas ofne eessaa fuutee isheetu bilbilee fi wal quba qaban jettee haasoftan waaqa si uume qofaaf sodaattee jechaadha rabbi keetiif sodaatte abboo jarana waa'ee qananii fi waa'ee masarataa see waa'ee andoona kan barbaada kan baay'ee bar sagalee nama bar kanatti himaartan masarati ka ajjeesisee shira kana keessa jirti kan jettanii dabaan irratti duulaa jirtanii namnillee waan dhugaa fakkaatu walitti fiddanii sagalee nama dabaani miti masi dabaan ani ishee wajjin haaseessin beeku sagaleen argeefis hin jiru anaaf ishee waa'ee tokko irratti walitti dubbannee hin beeknu eessaa walitti fiddanii eessaa walitti suuftanii masaratuma tana dubartuma kana isheetu ajandaa kana fuudhanii deema ishee qaanessina balleessineettanii kaatan rabbiin sodaattanii. Eesh angaafi ma tokko si gaafadha masi. Maaf gaaffii kona otoo naan deebisin gaaffii biraa maa na gaafata ani eessattini anqananii bilbila ishii sin qabu sitti himaa jira Facebook isheetini siriyaa miti TikTokini siriyaa miti gaafa caalaa wajjini wallolani sagaagaltuu dhiiraa sagaagaltuu durbaas hin jaaladhu barreeffama nan jedhee walitti fiddanii arraba annama biraa arrabse waa'ee bultii koo gaafaan anulfaa gaafaan anulmaa dubartii yakka narratti dalagde arrabse eessaa walitti fiddanii suuftanii asi biyya keessa warra ana cabsuuf akkamitti niitii kana hojii keessa baasna dura siyaasaan na dhahaa turani amma immoo ani hojii keessa seenee gaafan sosocho'u tokko kara du'a dubartii kanaatiin wal qabsiistanii masaratii kana hin cabsina jettanii taatan rabbii isin uume hin sodaatanii ganaa ol guddattu dhalan arganne jireenyatti hin baane hin qaanoftanii. Maala isin hunduu faarsee bulaadha ibnumaani wajjin. Daqiiqaaf sakandiitti ani abbaa warraa tokko hiikeen kan biraa yeroo mirga kooti. Sigale sagali sineerumne warra sagal heerumne jettee anaaf saaliyaa gaafa arrabsitu ati na harkaa nyaatte gaafa rakkoo keessi simatte waa beeqasii dhaabbadhee dhugaan qananii haa ba'u waan hin jedhe Andu'aalam haaduu hin jenne Andu'aalam jabina isaa saasee jira gaafa baalaansii barreessuuf hin bahaa dhageesse jettanii kanatti duubisaa turtanii hin ture gidduu seenuuf gaafa jedhus immoo cuftanii akkuma itti fuftetti itti fufi jennaan itti jabaachaan jira gaafachaan jira. Maalumatu du'a kanaan akka wal qabatu akka maqaan koo ka'u maaliif barbaaddan? Just tell me. Maqaa kanammoo sagaleen gadi lakkifame sun fakkeenyaa nama sagalee kan kee waggaa 7-8 beeka sagaleen sun keeti miti masi. Inde inkaan never sagalee kiyya warri ani tergallee bahanii bar dubartoonni dubbatanii kiyya. Warri sun conversationii guutuu haa fidani. Dhaggeeffadhu ila ani baay'ee arrabsaan ture. Immichi hamaa ture gaafa ulfa ko viidiyoo abbaa warraa ko wal dhungatanii gadhiisan irraa ka'uutiin kana kanii naasaa jiruu fi akka ifasni ta'uuf gaafa sana lubbuu kootitti guyyaa murteesse sanani haala sanaan arrabsee irra deddeebi'ee dubartoonni sun wal gurmeessanii gaafa sanas gaafa neerume jedhu jaarsa kan niitiin kanarraa adda baasne jedhanii wal gurmeessanii bakka wayii ka'anii warra dhufan dubartoota gurmaahan sana haala sanaan ofirraa arrabsu ulfaataadha waan irratti gootan kanaaf aarsaa kafaltu kan hin jedheef sanadha. Isin isa barbaadanii dubartiin sun barbaadamtee naqqamte irraa barbaadamtee sagaleen an ergeef walitti qabamee walitti sufamee idiit gootanii baasuun keessan waagaa waaqa irrattis lafa irrattis hin kafalchiisa ani hooma tokko hin ta'ula kana sitti mu qofan barbaada Andu'aalam irraa jibban qabu Andu'aalam amala akkamii akka qabu bareechitee beektaa biyya keessaa eenyu akkanatti bilbila sagalee maalii akka qabu eenyu viidiyoo akka waraabe eenyu irratti maal wajjin akka ga'e asirratti haasa'u hin barbaachisu hin haasa'us okay ani dubartiidha. Ani haadha dubartiiti. Ani gaazexeessituu. Ani nama miidhame kamuufu haadha koo dhala koo xiqqoo tana yoo taate dabarseen kenna malee yakka irratti soba irratti eenyu wajjin hin dhaabadhu. Okay? Kanaaf intalli kun mana isaatitti dararamaa turte jedhame lafeetti baatee duute maaf akkas taate jedhee yoon gaafadhe. Maaf akkas. Gaafa san maaliif hin gaafatina? Gaafa kam jalqabarraa kaasee hin gaafadheen jalqabarraa kaasee jalqabarraa Oromoon maal jedha? Manni tokko yoo nagaa ta'e abbaa warraa bulchu yoo nagaa qabaate dubartii fi daa'ima irraa qananii mul'ata. Kanaafuu ani qananii wajjin guyyaa tokko haasa'een beeku dahee kan na gaafate Andu'aalamii jabina Andu'aalam nan beeka. Maal naan jedhan maaliif irraa dubbatin haareessan? Gaafa tokko maal isa axxaaxaaluu malee
like ምናምን መቾፍቱ ከነገጠኒ በርመሲ ዳገይ መሲ ኢሪላ መሲ ዳገይ ማቾፍቱ ጀደን ቤኩ ዋን ፌታ ጎዳ ኦኬ ነምኒ ጋፈ ዱራይ ሲንዴ ገራቱሬ አማም ሰበበ ኬኛ ቢራ ሌኒ ሰሰረዘ ዮሐና ኬኛ ቢራ ኢማን ቀ ኦ ያፈጨፈጩ ኤሺያ ፈጭ ነባስ ጋፈ ዲሚ ኩን ሁንድ ኢሳ ገዲ በሄዱ ፋጁ ኡመን አከስት ሲንዴ ገሩሱን ሁንድ ኢሳ ማሊፈም ሲንጀላ ገረገሌ አንዱ አለም እንዴ ገሩት ከ ሰበብ ኤኙ ገረገረ ኤኙ ትሲ ወጂን ጅራም amma conversation me silamatisa masi me ana kana to kotta kana dum fagiya wasi gafadlu wan amma fakkeenya fadille entala oromoti andu ali bille ilmo oromoti hundi ilman oromoti mali wonni namni irra dhaabate ammo naftanya faana leellisuun hin barbaachisu andu alamin ati qabatte tumu inni dandeessa abbaan gadaa oromo tokko qabatte tumu danda'a murtii jiru irra fudhatu danda'a nungubulle nunaarsulle isin duutelle oromoodha sigale intalli duutelle oromoodha nunarso ani gafi to ko fanti alesa andu alamin ana harra sirra andu alamin dubbatu cala bekta wolu magala sigale itti diyates garumma isas akuma kiyarsi nje badumma isas beita ana mayero eddu na arsite ana makana to akko wallalum makiyati na arsite mali fennani akuma nama to ko akuma entala oromo to ko tisibeka male nambe itu simbeku garu akentala oromo tate sibeka akka gazete situ oromo tate sibeka akentala jabdu oromo tate sibeka garu gafa ati temana amara titti amara filter ke bade mucha nyaatu fi rajuman ila me mana amara tare ende ana makati sagale kana jedu sa avarso mana amara kamin sene bekani barjre ege an facebook ret mana amara sene imma kana fi miti imma brasi sene to ko yam avarso ela ita kana koy ka avarso takabija ana manat bilbila majra gafa ando lamani da jurulle alati toko walidi darbata turre masifana mark my word yo inni bayinan jette mark my word yo inni hafen sinjade atille screenshot na gote anille si gode jira ando alamis baye jira borulle hin araramani even sagale anafati wal arabsunan ergembe ko screenshot ngon garu anafati wan baye dubbanera anyway ani karabbina argu ani yo duga ando alamif kananille wanan beku sigalamiti an fakenya ando alam won tokko bitedde magize aside mu isidaf sigale sansan oso argu callisun dandahu amma siyota yo ando alam ballese ragan seranis jarsanis ke itmurame ando alam ha adabam wajinya de dugejar sigale atimmo masi nama bayatu silale taran shiran gurba irratti dula jira atille dabat okay dabachu amma mastanke kanatti kennu foton tane kan hasa jiru duga no not mastanke amasi it is not mastanke why kanatti kennu to fun miti akka hasoftum barbada duga kana imbekti akka so bakka anafati bar mark mayor wal bekan amma is why isa mark mayor dio inna wolin jenne jirra kino bay imbawu sin injenne wanje damen sin jecha tore lal barrefam nin jira wanje damen atti himte marre wanje damen barrefam ya lan sin jeda kan mani no de bayino bayjira anumti dagefat amma kanan sin jecha jiru disi why sagale ergamu anafi kanani walbeku kenya nagefata anamba isilamanu isifakke jira kiyazi masi kanani na kolbeta wajje hasan beta na bjel walbenna no ba wajje ramadan turre walar kita bolle bero tak alli isilamanu isifakke rakatiyat hasan abar so me takati charra dimma awasa di kani dimma dumpa asa artani yo gabi ga tani akasit akati ade gabi ga chor badana ga fanana magabi yo ga devi to dandette ana kana ko kana devi kanim barbadala yo is bagga sinjil tanun de kanim barbadu ani kananitin bilbila bilbileti beka wal beka walargine be na mana adamiti walargutin alati walargine be na nafsheni wali bilbille bena wali barresne bena tiktok ta taza facebook rat esani nargaf sagaleka namatu natti bilbila jira guys bannatachu afarso yo heyyama matate me oboliti kenya messi waga batu barbada gafi nan gafatin auto kada nan debsin am bilbila shay akabachu ko in wal beku
walii bilbiluu jedhee jira kana adda baasta malee maal na gaafa ture tokkoffaa sagalee sana qindeessanii yakka ajjechaatiin keessaa qabdi jettanii kana gaafa ture. Isa kana adda duubaa anillee irra caalaa si fedheef. Afarso masiin ganama sagaleen suni kiyyuudha. Maama jirri goota warri godhata. Ka waan dhageenyaa dubbannu waan afaan masii keessaa dhageenne dubbadhaan ganama masiin sagaleen suni kiyyuma. Garuu ka qananii jedhamu san itti dabalanii jette mana daalachaa keessatti iluunis achi ture. Animmoo sagalee si kana dura social media irratti hin bayiniin qaba. Sagalee social media irratti illee baasuun barbaanne. Haa kakachiisanii jedhanii namni itti karaa qajeelaa deemen jiru. Karaa shiraaf dabaatiin deeman hin taane. Mucattillee boqonnaa dhoorgu. Siigalee mucallee boqonnaa kutu. Mucammaan kun ol bahee akka Kadir Martuu kanatti Facebook irraa live haasa'uu dhabuu isaatu an baay'ee dinqisiifadha. Maaliif? Mee ati jaalalleen tante si biraa duute situ ajjechaa isiitiin shakkama jedhamtee ji'a 3 kophaa kan kee hidhamte gadda isii achitti dabarsite gaafa achii gadi baatu mootu badhaasa dandeettii keetiin sii kenname gulantaa aangoo jechuu sii galee iyyansa namaatiin daboositti yaatee shira habashaatiin shira diina oromootiin oromummaa kan keessirraa mulqamee siigalee gaafa marattee kophaa kan keeteettee jettu mee qoy Afarso awwaa tokko isin gaafadha nama meeqatu shugguxii wal keessaa naqa nama meeqatu wal ajjeesa maa irraa naasa'am Andu'aalam rakkoon isaa maal akka taate beekta dandeettii rabbi bakka goroorroo isaa tana keessa kaa'eef malee naman qabu furan qabu bakka dandeettii isaa bicha firriisa. Asirratti kiyaar waajji si raggaasisa. Asirratti si raggaasisa. Andu'aalami nama sagaleen isaa amaarrisi wanni gubattee iyyituuf maali beekta? Dhugaa dubbata rabbi jaalata garuu ani Andu'aalamis nan beeku isan beeku garuu kiyaarii wal beekan. Garuu akka namummaatti yoo dubbanne Andu'aalam sagalee kiilolee qaba. Sagalee jechoonni isaa waa falatuu danda'a. Sagalee jechoonni isaa dachii raasuu danda'a. Sagalee kiilolee kana waan inni beeku amaarri akka Oromooti miti. Oromoon kalee waan nyaate har'a himuu hin danda'u. Waan kalee hojjete har'a dubbachuu hin danda'u Oromoon. Amaarri waan hoggaa shan dura dalagame yaadata sammuu isaa keessatti. Kaleessa waa'ee Finfinnee irratti Andu'aalam taphate amaarri san qunqunfate irra guddinatti namni keessatti ilaala. Digalee maal barbaadda ka inni jedhe san afaan Amaariffaatiin isa sammuu keessaa qaba. Isarratti dabalatee yeroo dhiyoo keessatti hawaasa artistoota Oromoo nuti qabnu artistoota Oromoo kamiyyuu Oromoo biratti kabaja qaban. Akka kootitti namni guyyaa tokko bishaan gaarii Oromoof jiise illee kabaja qabaa beeke. Siigalee artistoonni Oromoo xiqqoo osoo hin taane garuu akka yeroo ammaatti artistiin Oromoon onnee isaa keessatti mucaan kun bakka gaariidha jedhee onnee ofii keessa kaayate yoo jiraate Andu'aalam. Artistii Oromoo hundi isiitu gara cicciramtee tuun ekonomiidhaan tuun ammootu dadhabbina mallaqaatiin tuun ammootu deeggarsa uummataa dhabuudhaan kufte lafaa utaalchise. Siigalee lafaa utaalchise jechuudha. Lafaa utaalchisee gammachuu hundarratti ani waan waliitiin dhagaa ture kiyyaar waan kana yoo keessa beekee itti argaasisu waan tokko tokkoon dhagaa ture. Finfinnee makana keessatti waan abashoonni isarratti dalagan jedhan mana itti cufuu dirasii hanga bakka inni itti sirbu dirasii itti dhaqanii mana itti cufuu waan garagaraa doorsisa garagaraa irra deemaa ture. Namni kun gabbayee dubbataan ture. Dhiyoo makan osoo ji'a tokkoon gahin weellisaa Ramadaan Cimmeessaa jechuun maaliif gadi bahanii walirraan dubbanne diina walirratti ilaalan. Shugguxiin ari'anii Andu'aalamitti dhukaasee innillee dhukaasee fixatee siigalee konkolaataa isaa harkaa dhahanii. Sababa namni akka malee girrisee itti yaa'e duraa deema. Waan kana si taaseef maali beekta? Namni iluu kiyya galatoon jabummaa namni kun qabu maaliin dinqisiifatte hoonaan jette wallahi marraa 5 jedhan gaafa tokko mana hoteela ililliitti itti cufamee jedhan akka rabbiitiif harkaa bahe gizee tokkollee ni arameera warruma abashaa kana. Cunqursaa kana gadi bahee Oromootti ni himan. Dhiirummaa isaa laal cunqursaa kana gadi bahee Oromootti ni himan.